babaarufa fayyaa nageenyi sanbadaadha dhaggeeffattootaaf daawwattoo keen kabajamoo nagaan keen oromummaa bakka jirtanitti sanaadha qabu gabaas tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa oromoo eeblijaa bar 2022 san dhageessa injifannoowwan boonsooliin angalmoo oromoo irreef gaachanni uummata oromoo gooticha waraana bilisummaa oromoo tarkaanfii laalessa waraan sirna faashistii PP irraa fudhate jabeesseetti fufee jira haalum kanaan addeeffataan roorroo sabaa of kennaan lubbuun qusan abdiif gaaddisiisa oromoo waraanni bilisummaa oromoo zoonii lixaa godimba wallaggaa aana gudayya biilaa keessatti eebla furii bar 2022 irraa eegaluun agalkan eebli shanii bar 2022 lol jajjaba takka gartee dhageette jedhan weerartuu PP waliin taasisee magaal jaree seenuun moona weerartuu PP cabse miil tokkoon dhaabuun takka gartee garsiise waraan weerartuu PP dhibbaa ol battalumaatti jeesuun hedduu madeesse kaan ammoo magaalicheessaa ari'ee baasu ajajaan woboo naannichaa gabaasee jira tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa oromoo fudhate agwalabummaa oromiyaatti itti fufu horaa bulaa deebana injifannoon uummata oromoo. gabaas gumaacha gooticha waraana bilisummaa oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan eebla jaabara 2022 siniif dhiyeessaa annadi oromoo tabboontotni ilmaan oromoo irree fi gaachana uummata oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru haaluma kanaan gumaachi shamarran oromoo waraana bilisummaa oromootiif gurmuun dubartootaa maqaan isaanii oromoo sisterhood project group jedhamuun tumsa qabsoo bilisummaa oromoof taasisaa jiraniin walitti qabame maallaqa Itoophiyaa 94 dhibba moonaa qabsoo bilisummaa oromoo dhaqqabsiisanii jiru shamarran oromoo kunneen hanga biyya oromiyaa wala boomtee ummanni oromoo cunqursaa fi saamicha bifa maraa jalaa ba'utti deeggarsa isaanii kan itti fufan ta'uu beeksisanii jiru maaddeen falmaddu mirga keetiif jedhu yeroo garagaraatti gumaacha garagaraa gumaachaa turuun isaanii yaadatama maaddeen kun ammas gumaacha woboo kan marsa jaaffaa biyyoota akka Neezerlaand, Dubaay fi Kuweet irraa kanneen walitti gurmaa'an gaaddisee roobaa sabaamboon oromiyaa magartuu bilisummaa oromiyaa guutamaa badhaatuu Haaji Baabuu oromiyaa falmada jiilchaa diinaa bakkalcha barii sabboontuu arsii hawwii bilisummaa haadha xiiqii kanneen jedhaman maqaa maaddee falmaddu mirga keetiif jedhu jalatti walitti gurmaa'uun qarshii 70,900 gooticha waraana bilisummaa oromoof gumaachanii jiru jechuun gabaasa jajaa olaanaan dhaabaa woboo irratti biyyoolessa oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'uutiin jen horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata oromootiif.